si godha. Kan injeenaa banaa kan Oromoo affeerinaa banaa. Kan Oromoo affeerinaa banaa. Nuti hawaasa kamtu lubbuun xiyyaanaa banaa. George banaa jira naamiti. Gammee banu jira. Itti mire. Gammee isa kan barbaadde. Eenyusheen daangaa Oromoo. Lizii akkana lafa Oromoo jira. Heeraan sada barbaadurre sabab isaa jabana kaleessaatu jennu. Mikaa'ilaa koo. Hin barbaadu. Nuti tapheka dinnichi baasaa bade. Dinnichi baasaa bade lafa keessa Deemaa araachuu barbaadanii hin kaasa. Daamu tattaa. Eenuma keessa tuufafa anis. Oyyee Mikaa'ilaa koo. Gottoosaa. Oko bottosii buko. Baay'inaan jimaatti naan banne gammee. Oromoon affeeranii bara uummata Awonyaatu bakka Sabboona kiyya mangistii kiyya abbaa biyya jaarta galatu. awonyaatu bakka adabbii tokko simbiraa qabna. Awonyaatu. No, ni nadabama. Ni nadabama. No, ni nadabama. Wadaan taatay. Walan taatay. Kuma sadi kumni torba walitti hin dhufu. No, Walan taatay please. no, ni nadabamta. Ni nadabamta. Anis nan qayyar. Maali ko guduraa itteemi? Sirban Taai. nan qayyar. Wadaan taatay. Hayyaan. Dhugatee kenna. Okay. Eenyu akka ta'e nan beekaa ni dhiisi firii rakkoon qabu. Maaki walan taatay. Hayyee isinii baa ta'u mee? Mee isuma waan walitti hin dhufne mee haa ta'u? Sirbisun Naan kennu seenta garuu. ka'ee nuti sirbisun. Usmaayyoo. Nasri push godhi gammee push Goftee jirtaa godhi. kanattu ati nyaachisa kottu. Ishii Mikaa'ilaa. Warra Baay'ee suuraa dhibee koomii adda addaa barreeffama. Bonaadha kan Dhaggeen kunuunsi waan isin galchine keessa itti nuuban Oromoon affeere itti banaa fire Oromooti yaa. Duudii Barbaadaa jira. Maaliif xoorinnatiin du'uu wareegamuu namni maaltu fide ammaa? Waan gaarii maaf hin affeerummaa? Ati musiidha. Du'uu wareegamuu akkana gochuu maal ta'a sirba jaalala uummata koo jedhu. Ati qabsoo keessa jirtu ni musiidha. Musiidha hin dura. Qabsoon ati hindii waliin qabsaa'i. Nan qabsaa hindii waliin qabsoo intarnaashinaali. Ati haa wareegamtu lubbuun tiyya. Allaatti nama situ. Aadaa waruutii miti. Guys, warri na bira jirtan. Eebbisa. Warri na bira jirtan guys. Guys, hundumti keessan gammee fuulonaa godhaanii. Warri na bira jirtan hundumti keessan gammee 10,000 gashina. Nama ibba Galatoo. Gashkaabatiin haa jalaa kuloo keessi godhe dhugaa maaliif koomantii adda asirratti taphachirraa hundumti keessan yoo isaa yaaddan isa mana isaa hundumti keessan. namaaf nagee yaada namaaf gaarii yaada
Inni yoo batisaan namni taphachaa jira. Kiraaruma namni tokko balleessee akkanatti wanni jedha. Thank you guys. Ulfaadha, naajiraadha. Waan na kabajama. Namni 80 yoo godhe 10,000 Gaafa gala. eebbisaa addunyaan dhabde. Guys, namni 10,000 gala. Amma 10,000 gashina gamme. Kan mul'isa. Mata duree maal jaallatu yaa horii gamtuu kan jiru. Mata duree isaa barbaadde. Hundi keessan fuudhaa godhaa gamme. Amiir. Hundi keessan. Maali maakii wanti kun yoo nutti hafee ani mucaa biyya jiru kanaaf sodaadha. Ara rakkoon qabu gamme. Mucaa biyya Maal? Maal sodaata biyya keessa jiraatu hoo maal rakkoo qaba? hin beeku. Kun ol baate malee gadi hin baatu. Nama hawaasa sodaatu kana hin jaalatu. Nuti nama dabarsinee kennina haree maakii maal jechuudha. Gamme ara rakkoon qabaasi. Dallee yakkinii garaa kiyya. Maal rakkoo qaba? Walleedhaa miti maal rakkoo qaba? Aboo akkas jennaan jenna malee. Waa sodaatiin haa dhugaa dubbachuu wallee maal rakkoo qaba? As biratti nama rakkoo. Rakkoon qabu. Garmaamu tola raachuun tola haree. Onaadha qabu. Ani raachuudha bakkeerii dantii na dhiisiitii homaa tokkoon sodaadha. Homaa tokko baay'isee haati koo aduuti. Ittani mama likki as taa'e namni. Ilmaan koo keessaa biqilee yoo wallee banne kan sodaatu. Kan jedhi bannaatti shaatti. Aangoo keessaan. Kan mee'umaa waan akkanaan sodaatiin barbaachisaa baay'inaan baay'isee kan qeeqamuu qabu hunduma qeeqna nuti. Maraxnee qeeqna miti baay'isee yeroo qeeqnus. Okay, amma si moo eesin jira. Yoom Dhiisaa yoo wallee dhiisaa yoo itti dabbare dhiisaa. bani gamne rakkoon qabu. Thank you so much. Bakka nu fixanii raachuu. Bakka oduu kophaa kee taphattee bareeda bara. Maaliif gamme? Magamme. Adabbii qabdanii amma. Adabbii qabaddaa dhageeffadhaa. Maal jette maakii? Adabbii tokkoffaa. Soofaa san gubbaa lafatti darbita gisee shan. Gamme? Ati. Gammee hin jenne. Gammee faanii qixaatii tokko dhaqaxaamna bara. Gammee na dabuun. Gammee na dabuuni atileen Joorji na dabni anis gammee na dabu. Mirgaan qaba waan ta'eef. Maali ani shinaasha? Diinaani. Akkas taanaan kopha taphataa. Diinummaa osoo hin ta'in ati Joorji na dabne anis gammee na dabu anis na dabu baqaa isa na dabu. Koppiling naa godha please. Soofaa kanarra rooshan kufu. Ol Ifin qusatina. Rakkoo miti. Haafii waa goonu qaba. Ispoortiidhaatiin. Ishi lammaffaan. Mataan dhaabbachuun bareedaadha. Mataan dhaabbachuun maal yoo ta'u yoo namni si akka tasaa namni teessaa afaan booksisee teessaan ati dhooytu waldaa maaliif waan mataan dhaabbattu jechuun beektu laata amma kana. Mee amma deem lafaan itti Lammaffaan ishi yeroo tokko as dhaqqee dhufu. Waalaikum salaam wa rahmatullah. deemayyee. Yeroo tokko as laqqasee dhufu. Siin jeeba. As laqqasee dhufu yeroo tokko.
Geseka gesengetsu ya komo, ogeseka gesengetu, uyana wino gesenge kanishene tirafena tito kichadese. Otiso kichadese kejirisu paradipa, akul kula jara sotum poniki yada basi kuya iga parakui. Yana miya marakun podi pega kumadi te, edi pega reza gese, ebusia na ya gesa. Maal haa ture? Ai, Maakii jala dhokadhee mo'achuu jira. Maalidha lammaffaan? lammaffaan sitti jabaata san masii hojii. Oscar. Lammaffaan sitti jabaata. Maali? Lammaffaan ala gabbaateeti gizee shan maakii yaadee jira. Adabbii kana adabu hin baanaan. Ishi sadaffaan atti. Gammee Sadaffaan baay'ee keessa. walitti dhiifna. Yaa Looti. adabu tana ilaallee biraa baanaan. Yaa walaafittu jarradha. Soofaa kanarraa kufu. Keessummaa mana keessa jiraatee nu dhiisaa Maqaan yaa murta kufuu yoo si yaala gizee kudhan kufta. Gizee shan osoo hin ta'in gizee kudhan. Sama maatiin nu keessummallee bakka nu kabajitaniitu mallee walitti dhiiftanii yaa. numa kabajaa. Ndaa waliin dhiisna. Galatoomaa keessummaa kun. Halkan keessaa sa'aatii torba. Halkan keessaa sa'aatii. Sa'a 18 ta'u. Akkamittan ala bahee maakii jechuu hin danda'u. Yoo hin taane obbo kudhan lafatti kufuree maal na galchan? Kudhan ta'e maamma yeroo shan hin jenne. Kudhan. Dhugaa rabbi yeroo shan jetteetta maakii nan aarsi. Waan nani si adabu ofii na dabamtu. Amma kayitii soofaa Maali wallaahi siin dinne garuu ati kaayette mataan si dhaabu itti mataan amma akkamittiin dubartii ta'e mataan dhaabbadhu. Yoo mataan dhaabbadhe jechuun tiktookii hunguutaa hanga torbaatii takka anumaa haasawama. Mataan akka Ani ispoortenyaadha jechaan ture. Ani ispoortenyaadha bilaak beltii moo bilaak minaaminii qaban jenneen. Hin jenneen ani hin jenne. Ani ispoortenyaadha hin jenneen. Hin jenne sumaatu namaan nagaafannaan jee malee ispoortenyaa ta'uu duubaan dirqamaa si galabaxamuu qaba. Uffata ispoortii yoo ofirraa qaba adeera kumit galabaabaxameetiin sin garsiisaa garuu hin ta'u. Anaan mataadhaan. Amma maaliif kirkirii heddummeessa kaayiree? Aan laaliin beektu laal gizeen loluu ni lola jechuudha. ኩፉ አሲራ እግዚአብሔርን በጣም ረጅም ነው ወደ ታች ኩፉ ማኪ ኩፉ አሲራ ማኪ አሲራ ኩፉ ወደ መሬት በጣም ይርቃል። ንጅርታ ጅራዬ ልውረድ ኩፉ አሲራ ወደ መሬት በጣም ይርቃል። ሰገሌን ኮ ኤሳ ኩቴ ገሜ Dhufa bilbila. sagaleen kun dhaga'amu. Mee eessa jirtati? Sirriitti dhaga'ama eessa jirta? Ani as jira. Warri dhiisee tanaan abbisa jirtu. Lafarraa baay'ee fagaata. Lafarraa baay'ee fagaata argite kufuu kanarra. Qurxami yoo kuftee hospitaala seentaa anumaatu si dararma budumaan rakkoo qabu. Qurxami si haa qurxin jooti. Adabamu hin deema. Hindiin tantee dhuftee si haa onni haa jettu. Maaki har'aan isin boos Joorjaan bayi Joorj.